Achimboda maal goota ogachi baaste booda meeshaa adda addaa guchisiisuu qabda. Fakkeenyaaf taappisarii yookaan immoo teessoo nu irra teenyu kan duuba dura ispoonjii adda addaatiin ni bareechanii taappisarii jedhama. Inni kun kara kuma kudha lama akka ni barbaachisa. Inni biraammoo jechuudha sharaa gubbaarraa kun ni barbaachisa. Sharaa gubbaarraa kun jechuudha kara kuma lamaa fi birrii 500 akkana duraan ji'a tokkoon duratti jechuudha kuma lama ture amma kuma lamaa fi birrii 500 ta'ee jira jechuudha. Baay'een haaraa yeroo bitan sharaa ofirraan qabdu. Ofirraan qabdu. Inni biraammoo jechuudha namoonni adda addaa yoo feetu jechuudha akka bashannanan jechuudha teeppii ni barbaachisa. Teeppii sun jechuudha ispiikariin illee kara kuma lamaa fi 500ti. Teeppiin haaraan kuma 3 fi birrii 200. Sigalee amma wanti kun garam deemaa jirra kara kuma 200 deemaa jira jechuudha. Walumaa galatti jechuudha kuma 200 akkana kana yoo qopheessan baajaajii haaraa ni argatanii jechuudha. Baajaajii tokko ergi bitteetiin booda immoo fakkeenyaaf torbanitti waciin ishee maaltu dafee qaqayyarama maaltu immoo dafee hin qayyaramu waciin isheen qabdu mee maalidha? Dhaggeeffattoota keenya har'a jechuudha dhugaa dubbachuudha amma kana jechuudha kan isinitti haasa'aa jiru waa'ee baajaajii haaraati. Akkuma inni jedhe baajaajiin haaraa jechuudha yoo bitame jechuudha motorri isaallee qulqulluudha waan ta'eef kan barbaachisu jechuudha zayitii qofa ni bitta. Mariin illee jechuudha zayitii barbaachisa waan ta'eef zayitii marii ni bitta. Gommaan illee jechuudha saarvisii ni barbaachisa waan ta'eef wanna xiqqoo isheen tun jechuudha birrii 200 akkanaan hojjechiisa. Fakkeenyaaf amma gommaa saarvisii gochuudhaaf jechuudha 200 akkan yoo ta'e zayitiin illee birrii 50 kan ittiin jijjiiramu jechuudha. Akka kana wantoolee akka kanaatu jira. Baay'aajiin meeshi amma kan baay'aajii aaraadhaa aga kuma 200 fi aga birrii 500tti ni fedha kan jirtu adii bareeda. Inni kan biraa baay'aajii moofaa fakkeenyaaf baay'aajii waggaa tokko hojjette namarraa bitachuudhaaf waa'ee baay'aajii sanaa DPD keessa gadi gallee ogeessa sanaan qorachiifnee bitachuu qabnu nutti himtee jirta. Mee baay'aajii moofaa amma yeroo kana taageroo kan jettus ivoolaa kan jettus kuulerii kan jettus sunis yeroo ammaa kana mee waggaa tokko kan hojjette yookaan waggaa lama kan hojjette maallaqa gameeqaatiin bitamuu yookaan argamuu ni danda'a jechuudha kan itti himuu dandeessu. Amma immoo kara baajaajii aroogeetti gad deebina. Kan baajaajii aroogee kan taagiroorraa yoo gad deebinu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee baajaajii haaraa yoo haasofnu baajaajiin haaraan kan taagiroo kan iboolaa illee kan TVS illee qarshiin isaanii jechuudha tokkuma haaraa yoo bituu dandeessu jechuudha. Qarshiin isaanii tokko waan ta'eef gidduudhaan isinitti hima jedheetanii akkuma inni naan jedhetti jechuudha. Baajaajiin aroogeen jechuudha. Akkuma taargan isaa fakkeenyaaf amma mana 54 mana 24 mana 30 yoo ta'e jechuudha. Jarreen kun haga qarshii 120 baajaajii muffata. Kan immoo kan bitu jechuudha. Taargaan sama maqaa dhufte kuni maal agarsiisa? Umurii isaatti bitaman agarsiisa. Umurii isaatti duraan bahee jechuudha. Fakkeenyaaf amma taagiroon mana 24 yoo ta'e jechuudha. Duraan bitamee jechuudha. Yeroo ammaa kana taagiroon mana 50 gahee jira. Kan mana 50 meeqa? Akkuma sin jedhe kan akkuma 170 akkan. Kan mana 24 kan mana 10 illee jira. Inni kun karaa kuma 110 kuma 100 fi kuma 5 akka kana ta'ee jira waan ta'eef kanallee kan bittu jechuudha. Makaanikoota wajjin makaanikoota alla jechuudha. Gorsa guddaa fudhattee kan bittu. Annis otherwise yoo gorsa hin fudhanne jechuudha. Baajaajii lafa kaatee yoo bitatte jechuudha. Rakkoo motoraa qabaachuu danda'a. Rakkoo gommaa qabaachuu danda'a. Rakkoo motoraallee qabaachuu danda'a. Kan mariillee rakkoo qabaachuu danda'a. Bu'aa dhabeessa taataa jechuudha. Sigalee kana jechuudha. Kanaaf amma waggaa tokko kan hojjette aga meeqaatiin argama kan jette. Xiqqoo asirratti akka sirriitti kan waggaa tokko jechuudha. Kan waggaa tokko hojjetame fakkeenyaaf ogaa bittee baajaajii haaraa waggaa tokko yoo ta'e karaa kuma 150 akkan ni ta'a. Kan waggaa 3 waggaa 4 hojjete garuu karaa kuma 100 fi kuma 5 akkan ni ta'a. Aga kuma 10 ni ta'a.
kan waggaa tokko hojjete garuu jechuudha xiqquma kuma karaa eeggadda amma nama wayii jechuudha bichisiisatan ture yoo nama motorrillee qulqulluudha kan waggaa tokko hojjete hin fakkaatu haaraadha bakka sirriitti kunuunfatee jira sirriitti kunuunsa waan ta'eef namichi dhugaa dubbachuudha 160 bite namichi ani jechuudha qulqulluudha wanti hunduu bakka suuta dheedheetoo fa'a wanti hunduu qulqulluudha umaa namichi baajaajii bitullee jechuudha umaa wanta biraa jennee gammadee bite jechuudha bakka kana. Baasii duratti jenne sana hundaa hin qabu 160 bite baasii teessumaa hin qabu baasii sharaa hin qabu qulqulluma ishee qulqulluma 160 hin kennaafi wantoota adda addaa mazzagaajaa deemetoo qabalee kan jedhamu jechuudha deemetoo hin ficcisiisa achiin booda baajaajii ofii hojjetaa hin jedha bakka kana leenca fi. Ay bareeda guyyaatti torbanitti baay'aatiin tokko fakkeenyaaf shufeeriidhaan baay'ee bittee yoo shufeeriitti laata ta'e agamsiif galchiti yoo immoo figeetii oofta ta'e immoo agamsiif galchan guyyaadhaan torbanii ji'aan. Asirratti garaagara guddaa qaba. Garaagara guddaa qaba. Fakkeenyaaf baajaajii haaraa bittee baajaajii haaraa tokko bittee ta'u namatti yoo kennitte jechuudha guyyaatti 150 sii qopheessa. Siif galchanii. Gara torbanitti immoo 1,000 sii galcha jechuudha. Ji'atti kara 4,000. Garuu ofii yoo ta'e baajaajiin tokko kara 400 kara 600 inni tilmaaman jechuudha kara 500 hojjetu. Ofii manjaaf qaadii baaftee ta'e yoo wanna bitte jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba agartee. Akkasumas fakkeenyaaf meeshumtillee fakkeenyaaf ata keetiin qabdee kan ooftuu fi namni kan biraa kan hojjetu tokko miti kunuunsuma meeshaa irratti illee sirrii jettee ani jechuun ogummaa kana keessa jira waan ta'eef nama baay'ee ilaale dhugaa ani nama baay'ee ilaale waan ta'eef fakkeenyaaf amma ani yeroo dabarte baajaajii haaraa biteetu jechuudha mucaan tokko jechuudha nama wayiitti kennee namichi sun jechuudha dhugaa dubbachuudha farsoo adda addaa dhugaa alkoolii adda addaa dhugaa ta'u jechuudha yoo oofu jechuudha ispiidiin isaa illee jechuudha ispiidiin isaa baay'ee muddama waan ta'eef alleeyyaa keessa seenatoo wanna adda addaa keessa seenatoo jechuudha wanta adda addaa rakkoo adda addaa fide rakkoo maaliiti rakkoo lukaa fide baasii guddaa baachise namicha jechuudha namichi baay'ee taare nama akkamitti wal naqunnamsiste naan jedheetu jechuudha baay'ee anallee ana wajjin illee nattaaree tureyyuu kanaafuu jechuudha kan kee yoo ta'e jechuudha suutanuuf waggaa baay'ee hojjetta waan ta'eef kana ofiin hojjechuun wanta shaggaadha namatti kennuun garuu miidhaa guddaa fide dhugaa dubbachuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf ani mataan koo kan hin beeku namoonni baay'een jiru. Mucaan tokko fakkeenyaaf amma kan hin beeku mana rifeensaa hojjetti. Mana rifeensa dhiiraa dabbasaa dhiiraa kan isheen murtu. Baajaajii qabdi barattoota kontiraataa geessiti. Ganama hin kaafti tamaarii kana mana barumsaa geessee deebiti. Baajaajii isheen dhaabbatti rifeensa muraa oolti. Guyyaa sa'aatii 8 yookaan 9 guyyaa gahu immoo barataan fiddee dhufti. Mana manaan geessi baay'ee ishee fiddee dhaabdi hojii hojjetatti. Yoo xiqqaatee ji'aan kara 7,000 wayii kan isheen argattu jechuudha. Kontiraataa illee hojjechuun akka danda'amudha kan hin arginu. Kontiraataa Baay'ee isheen dhaabbata miidhaa irra gahu hin qabu. Guyyaa 7tti zayitii jijjiirachuun jiru ji'aan zayitii jijjiirachuun hin jiru. Ji'a illee jijjiirte isheen kan ishee agarsiisu rakkoo qabu baay'ee hojjetu waan ta'eef. Gaaddisa keessa dhaabdi fiddee duraan miidhamu. Kontiraataa illee hojjetanii faayidaa guddaa akka argamuu danda'amudha kan inni hubadhe jechuudha baay'ee ishee irraa kan ta'e. Konta akkumaati haasoftetti jechuudha kanallee kontiraataa jechuudha dursa waaqni jaalala namaa si haa kennu. Jaalala namaa yoo si kenna jechuudha namoota adda addaatu yoo baajaajii ooftu amalli kee gaarii yoo ta'e namoota adda addaatu bilbila keessarraa fudhata yoo si barbaadan jechuudha si bilbilanii maal sin jaanii kootu boota akkana na fuudhii boota akkanaatti na geechisi sin jaani yeroo san 100 fa'aa 200 fa'aa akkana kennan jira kontiraataa jechuun akka kana inni biraa duratti akka natti jechuudha barattoota jechuudha manaa fuudhanii ta'u
kara mana barumsaa kana mana barumsaa irraa immoo kara manaatti baay'ee nama dhugaa dubbachuu. Inni biraa immoo asirratti ani magaalaa keessatti nama baay'een arge jechuudha. Dhiiraan alatti jechuudha dubartoota baay'eetu baajaajii oofaa jira. Keessumatti dubartoota takka Saawudii irraa dhufte, takka Dubaay irraa dhufte, takka Kuwait irraa dhufte. Ara dubartoota baay'eedha kan beekan jechuudha. Yoo seenaa isaanii na waliin taphatan wanne baay'ee natti manii ofuma manjaa fiqaarii baafatanii jiru. Ofuma manjaa fiqaarii oga baafatanii booda jechuudha. Baajaajii ofii oofanii bitanii to'achiidha. Oofaa jiran. Ani ndoom bakka isaan waan isaanitti waan gammadeef jechuudha. Kontiraanni kiyya isaan jechuudha. Gaafadhe bakka guyyaatti qarshii argatte garuu jee gaafanna haga 500 fi 600 naannoo. Kalkuleetii godhi kaa sirratti jechuudha. 500 yoo xiqqaate 400 jedhi bakka. 400 baay'isuu. No ji'atti jechuudha. Ji'atti mitiirra kan ishii waan ta'eef ji'atti meeqa? Karaa 12,000 godhi kaadhaan. Ukkubiin achi keechaa hin jiru. Torban ukkubii karaa 2,500 akkatti kaffala. Agartee? Bu'aa qabeessa micayyoon tun jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma arginu ijoolleen shamarranii yeroo oofan konkolaachisaa makiinaallee ta'u baay'ee baay'ee of eeggannaan hojjetu. Of eeggannaa ani dhugaa asirratti jechuudha nama baay'ee dubartoota baay'een argee yoo oofanillee jechuudha of eeggannaan oofanii ani baay'ee dubartoota baay'een argee baay'ee isaanitti gammadeetan jira dhugaa. Baay'ee bareeda. Har'a gaafni keessummaa isii qabadhee dhufe kuni waa'ee baay'eetti wal qabatee haga tokko waa'ee baay'ee akkas hin beektan isin godhee jira dheetan nana mana baay'ee information gurguddaa information babbareedaa kan inni nuuf kenne haala kanaan mucaan kunis fakkeenyaaf hojii baay'ee kan hojjetu nutti himee jira hojii makaanikaa kan hojjetu jira hojii hedduu hojjetaa hin tuffatu normaali hin tuffatu anis akkasuma hojii lama wayii sadii wayii akkasuma hin qaba jallisii in hojjetaa kana wal qabate horsiisa lukkuu buphaa buusu wal qabate torba itti aanutti yookaan viidiyoo itti aanutti isiniif qabannee dhufna. Har'a waa'ee baay'eetti wal qabate kan isiniif qopheessine kanadha jechuudha. Diidaa tiibii kana subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa sabboonaa kana. Isa dhumaa dhiifama naa godhamee yeroo takka dhiifama naa godhaati. Dhaggeeffattoota keenya akkuma inni jedhetti jechuudha yeroo ammaa kana ogummaa hojjechaa kan jira. Waa'ee lukkuu horsiisuu jechuudha yeroo biraallee waa'ee jallisii shunkurtaa waa'ee jallisii timaatimaallee jechuudha. Ogummaa baajaajii caalarreen jechuudha. Wanna baay'een isin ibsa. Inni biraalleen akka hin raaffanne jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa sadaffaa kan hojjechaa jiru jechuudha. YouTube irratti illee hojjechaa kan jira waan ta'eef YouTube kiyya irratti jechuudha. Diidaa Tube jedhama. Diidaa Tube. Achirratti jechuudha subscribe gochuun hin raaffatina. Gurbaa kana caalaa maalan jedhare kanuma bakka. Yaada bareedaa nuuf qoddee jirta. Baay'ee maqaa daawwattoota tokkotiin si galateeffadha. Thank you. Nagaan naan jedhi.